Atis hedduu takka aarsaa kafalaa turte aarsaa hedduu kafalaa ture saniif namoonni itti aanus bakka jirame akkasii waliif dabarsaadhaati barbaadan jechuu barbaada. Okay Raaju yaani waa'ee faayoodhaan nara dhiisi. Inshallah yaani faayoo ni baasnaan namoonni bakka hojiidhaaf viizii karaa miidilee san dura gartee wal quban qabnu sababa san dhaangee gahan san booda gijeen viidiyoo yarku hedduun bakka yaani argachuu hin dandeenye malee si duuba yaaraan tana isa badii warri jette yookaan immoo isa badii jettanii yaani warri yaadu jirtan sababni an badeef sababa gartee yaani obboleessa keenya Raaju jechuudha efeenni dhaabii illee waliin arkine sababni yaani jechuun amma nuti isa duuba gartee waan isa hordofu jiru inni akkasii quban qabu maaliif osoo fi yaani carraa miidiyaa fayyadamu jiraatu ta'e tarii arguu danda'a waan sababa saniitiif silaa gartee osoo waan quba qabaatee inni jalqaba akka beenuuf dawwala ture sababa saniitiif gaa bilbila duraan inni qabullee jiratee ture bilbila sanis harkaan qabu irra dawwalaan bilbilli sun cufaadha yaa jechuun sababa saniitiif waliin arkini yaani bakka takka jiraanuusi mana gartee duraan nuti itti beenu jijjiiratanii jiran achi tura achi deemanii sababa saniitiif yaani nama hedduu gaggaafadhee yaani namuu hin dandeenye saniifin gartee viidiyoo maa maal jee kan bakka isinii waraabuu yaadna dibdeetuma bakka useetuma callisee hanga gartee yaani barbaadu jira jechuun hordofuu jira amma firoon irra dawwalee firoo yaani biitanii akkana bakka Raajuu osoo deemuu jiru wal arkinee maal jee mana irra dawwalee jechuudha saa ammaan tanaa kana akkuma bikka dalagaatii dhufee xiqqoo gattaa'e nama sa'aatiin isaa sadii bakka hoggoon irra dawwalee hedduun gammade maaliif yaani hangamta akkan cinqamuu tures anaa beeka jechuun yaani bakka tana booda isoo yaani akkasitti yaani waamee qaratti hojjetanii sababa gartee miicoo saniitiif dilee gartee cunqursaa dilee san irratti dalagan sinigalee yaani inni amma akkam yaada akkam qaba yookaan immoo isaan san irraa kabalachuu barbaadamu tarii rakkoon isaan jidduu jirtu maali waan jiru yaani hedduu bakka irraa hawwachuun barbaada saniifuu isa bira deemee amma booda gartee eefa inni bihee dubbiin abbaa dubaayyeetti akkuma jedhan waa hundaa'u kana caalaa amma inni qaba. Waan gartee yaani akka inni godhuu barbaadu yoo gartee san caalaa godhee kabalachuu barbaadanis humnaan taanaanis waa hundaanuu jechuudha hojiin taanii akka yaani san caalaa goonee kabaluu yaani abdiin qabaa saniif immoo ammaan tana bira deemeetiin yoo danda'ame viidiyoo waraabuu yoo kanaaf mijatee viidiyoo waraabee isin agarsiisa achumaan dhugaa baga nagaa hambaatii jechuun barbaada hedduun gammadee wallaahi yaani eegdii amma mucaan irra dawwalee akka kanaan jiru hedduun bakka yaani isa arguuf dharra'u jira saniif ammaan tana warri gartee yaani Raajuun bee yookaan immoo bihee jechuudha bira dheedhee viidiyoo takkaa yookaan immoo nin baasaa yookaan ta'e yaani cinqamuu turtee leesh biraan dhaqin baatanii akka si yaadan nin beeka. Ani sababa sanaatiin gartee akkamitti akkam viidiyoo waraabaa bakka dhibdeetuma callisee taa'uu jira ammaan tana waan isaan qunnamaniif jechuudha. Saniifuu deemeetiin firoo bira deemee jechuudha amma wal harkanii jiranii mana isaa firoon baree jira saniifuu bakka amma Raajuun jiru deemee waan takka takkachuuf viidiyoo yaada inni qabu ammaan tanuma maal akka jiru. Kan isin agarsiisuudha isin hanga xumura sagantaa teenyaa waliin tura yeroo inni achi deemee isa bira dhaqee jechuudha viidiyoo irraan waraaba saniif waan waan tana qabee deemu deema waliin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama arga fuuni hordoftoota daawwattoota fayyaa akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin bira haa ga'u jechaa egaa tana akkuma argitan kun Raajuu obboleessa kee Raajuu jechuudha isaan na biratti argama isa bira dhaqee jechuudha wanti dhufeef baga nagaa hambaatiin jechuun barbaada. Egaa asumaanu Raajuu baga nagaa hambaatiin jechuun barbaada. Isinis baga nagaan nu turtanii baga nagaan eedin jechuun barbaada. Gaafurmaanuu jechuudha hordoftoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoodha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jechuun barbaanna. Atis hedduu takka aarsaa kafalaa turte aarsaa hedduu kafalaa ture saniif gaafurmaanuu hedduu takka galatoomii maaliif ilmi namaa yaadumaan wal gargaaru waan takka waan biroo dhiisi yaadaan wal gargaaruun ammoo nama sakko iyyaafachuun waan guddoo takka ati immoo ittillee maaliif biyya tana keessatti miidhamuu jira nama barbaadettee miidhamuu ni maalta miidhamuu dandeessa ammoo harkataa fi dhabni waan jiraati Ogguna kana je nama sanin barbaadettee fifoo waan biraa keessee nu dandeessa ati ammoo hedduu takka laffaa turte laffaa dibeessanis ammoo Allah kon maal jechuu barbaade beekta wallahi sanga san duraatu namoonni dibaka hojii viizii karaa miidilee san dura gartee wal quban qabnu sababa san dhaangee gaan san booda gijeen viidiyoo yarku hedduun bakka aanis argachuu hin dandeenye malee
siduba yani dun ordu putra namoota dubbisee jiru sirkachuu dandeenye arramoo yani baqa wanti hedduu gammachuu wallahi hedduu gammachuu na dhagaama yani ati baqa nagaan bahu. Gamanummaanuu hedduu ta'uu galatoomii garuu immoo ani kaleessallee dhoodhaa jirtan fakkaatti kaseeni. Aywa. Raafee dhoodhaa jirtanii faayoodhaan eegaan achirraa gabbee ilmaanis hin garre manas kuma nagarte kanatti namni nani achirraa gabbeetti silaanna yaada yookaan na barbaade yookaan immoo naaf dhimma jechaa ture namoonni hedduun caljaani. Amma immoo haa ta'u amma faayoo harkachuudhaas hin dandeenye ilmaan illee arguu hin dandeenye bakka isaan jiranis bakka isin jirtus hin beekne gabaabumatti isaan ilmaanii fi isaanis akka waan dabanna fakkaate yoo ka danda'amu ta'eeti jechuudha. Faayoon isa akka jirtu maalirra akka jirtu ilmaan illee immoo durri gabaabumatti ijoolleen hin beektu. Ijoolleen hin beektu nama hin beekne isii bakka isin jirtu yoo ka danda'amu ta'e yoo ifis fakkii isiidhaa kanamarraa harkatu ta'e barbaada. Atis ta'e saayiboonni kee namoonni itti aanus bakka jirame akkasii waliif dabarsaadhaati barbaadan jechuu barbaada. Okay Raaju yaani waa'ee faayoodhaan nara dhiisi. Inshallah yaani faayoo ni baasnaan akkam jechuudha. Ibeeti bakka isin jirtu bakka isin jirtu way dachii yaani dachii yala jirti barbaannee too baasnan hatta ifi beeku baadhu namoota hedduu gaafannee jechuudha. Wanti guddaan amma isheetummaan nagaan bahudha alhamdulillah bakka gartee nagaan baatee as booda immoo yani sanis gaadhi magartee warra sanis yani si beekaju waan ati gartee waan ati gochuu barbaaddu akkanam takkaatti akka gartee nama yani saayibaa takkatti waan fedhee utaanaan si waliin jira raboodillee san dura yani irraa iskuban qabnu bisbii jedha waan ta'eef ammoo faayoo fi maankee inshallah waa hundaanuu hanga danda'amu takkatti jechuu namoota beeknu hunda biraan wanta neeti information akkamitti akka argachuu dandeenya. Nama hundaa hojii marannee barbaannee hin baasan irra dhiisi waan sanii inshallah. Wanti guddaan amma atummaan nagaan bahu dura jechuudha. Maaliif wanni guddoon takka atummaan nagaan bahu garuu immoo as booda namni tokko jireenya isaa keessatti hoggunii fi inni tolchayyee jireenyi badaa harka deeme atillee badaa deemta. Soofaa if wallaalaa if jedhame jechi if joo wallaalteeti jecha gartee waan birootti deemaa jirti saniif isin jedhu. Saa maali jireenya kan keessa mokoraa yaani mokoramuu waan jiraati maali waan takka takka immoo obsaan dabarsan yaani atillee baqa yaani kun yeroo lagizee malee hin dabraa waan beektan tan obsaan dabarsuu qabdaa dhiirti yaani waan guddoo beekte ni obsiteete waan dhiira taateef ammoo gartee tana booda inshallah yaani fuuldura akkamitti akka deemnu san waa hundaanuu gartee yaani si waliin jira si miti waati ammaan tana gartee yaani maal jetti gara haara wanta hundaane waan ta'eef nu barbaadaan jedhee abshir gabanumaanuu atileen iddoo filatoomi garuu immoo beektaa nama tokko oguu barbaadan fakkaataa isaatiin barbaaduunis gaariidha. Fakkaataa isaatiin ogguun jedhu beektituun biyya namaati. Namuma keenyaan yoo isii barbaadde yookaan immoo yoo dhalaalleedhaan dhalaallee habeetee ta'ee dhalaallee sanii yoo liifi jala gootee dhalaan ni beekti. Dhalaan amma sirkii waliif kanniti. Akkasumatti isaan san bikka isiin sun bikka isiin jirti. Magaalaa kana keessa jirti. San dhugaadha maali beektaa? Namni yaani dhiirti dhalaan barbaaddu information amma dhalaalee nama hedduu beenaa fakkeenyaaf nama beenuun dhalaa wal quba qabdi. Targi bakka akka maktaba maal maali wal quba hundaanii nama beenu gartee yaani bilbilaanis ta'ee waa hundaanuu gaafannee yaani hanga danda'amu takkatti barbaannee waa hundaanuu yaani baasuun dirqama san dirqama yaani asuma keessa jirti waan ta'eef. Gamanumaan jechuudha atis hojii takka galatoomii firoon ammoo maaliif ani yaannee yoo kalee narra bilbilee silkiin tiyya narra buute yeroo bakka yeroo deddeebiidhaan jechuudha narra bilbilaa ture sammuudha wal garre anis haa hojjeeyyan ana barraa jiru hojiyoo maaliif barbaadan jeenuun maaliif hanga inni kanatti gaarii ta'e waan takka takka humna haas keessaa nu sirreessaa jiru isa. Aywa galatoomuu amma jalqaba asumaan illee firoo gannabbatti barbaade maaliif isaa as na fide anuu hedduun bakka amana heetis yaanii bakkeetti galtuun beekuun si barbaaduun ture isaatu yaanii as na fide asumaan isaa galatoomuu jechuu barbaada. Yalla jeetti galatoomee asumaan gaatii amma dadhabbii qabdaa ammaan tana yaanii hedduu ittiin dheerasu. San jechuu barbaada inshallah fuula duraaf ammoo akkamitti akka deemnu walumaan dhugaamee maallaqa kan yaanii waan dhageenyu aywa. Kalau aku bawa bantah, saya dijual ada. Itu tegak lah